YouTube channel haaraa banachuun barbaada. Email account haaraa banachuun barbaada. Emailiin maal akka ta'e hin beeku. Email isa kamii? Email maal akka ta'e har'a isinitti agarsiisuudhaaf dhufeera jedha. Harka fuune akkam jirtu kabajamtootaaf jaallatamtoota hordoftoota YouTube channel koo marti keessan akkasumallee amma sa'aatii kana YouTube channel koo subscribe gochuudhaan maatii YouTube koo ta'uuf jettanii viidiyoo koo daawwachaa kan jirtan marti keessan bakka jirtanitti isiniif maatii keessaniif nageenyi waaqayyo isiniif haa baay'atu jecha har'a gaaffii keessan irratti hundaa'uudhaan viidiyoo akka malee miidhaguu fi isin gammachiisa jedhee yaadu qabadhee isiniif dhiyaadheera. Innis gaaffiin keessan ni jalqaba. YouTube channel haaraa banachuun barbaada. Akkasumallee email account haaraa banachuun barbaada. Warra jettaniif email account haaraa akkamittiin akka banattanii fi email account banattan sanaan YouTube channel akkamittiin banachuu akka dandeessan. Akkasumallee emailiin maal akka ta'e hin beeku. Emailii isa kamidha warri jettan emailiin maal akka ta'e har'a isinitti agarsiisuudhaaf dhufeera jechuudha. Dabalata gaaffii kan biraan namoonni YouTube channelin amma itti fayyadamaa jiru kana subscribe hedduu qaba, time watch hedduu qaba, view hedduu qaba, video hedduu qaba, namoonni baay'een na hordofu, maatii hedduun qaba, monetize ta'uudhaaf yeroo muraasa tunaaf garuu emailii san jalqaba YouTube kana ittiin bane paaspoortii isaan irraanfadhe. Kanaafuu akka malee nama raruu utuman maatii YouTube koora adda bahuu hin barbaadin gatiin paaspoortii isaa hin beekneef paaspoortii isaa irraanfadheef isa sana dhiisee YouTube kan biraa banachuuf email kan biraa banachuuf warri jettanillee utuu paaspoortii keessan isa sana dhabdanii rakkachaa jirtanii maatii keessan irraa utuu adda hin bahin subscribe keessan utuu hin dhabin time watch keessan utuu hin dhabin view keessan utuu hin dhabin video keessan utuu hin dhabin paaspoortii keessan isa irraanfattan sana yookaan isa isin duraa badesan akkamittiin argattanii YouTube keessan sanarra dhaabbattanii maatii keessanii wajjin monetize taatanii hojii keessan itti fuftusa jedhuufillee viidiyoo isiniif hojjedheera as keessatti hanga xumuraatti yoo na caqastan hundumti keessan gaaffii keessaniif deebii argattu jechuudha. Inni paaspoortii irraanfates, inni akkatti YouTube banatan wallaales, inni email account maal akka ta'e hin beeknes har'a gaaffii isaatiif deebii argate garuu isin irraa maaltu eegamare YouTube channel kan amma subscribe godhaa. Yoo isinitti tole like godhaa. Yaada yookaan gaaffii yoo qabaattan saanduqa yaadaa jalatti naa barreessa. Akkasuma yeroo itti aanu maal irratti inni isiniif hojjedha yookaan immoo waan akkas irratti naaf hojjedhu kan jettan asuma saanduqa yaadaa jalatti naaf barreessaa. YouTube channelin kun namoota kan biraa bira ga'e namoonni irraa baratanii anaaf subscribe, like, share akkanaaf godhanii isinis share gochuutu isinirra jira. Kana fakkaata gama viidiyoottan isin dabarsaa turtii gaariin isiniif hawwu. Tole kabajamtoota fi jaallatamtoota hordoftoota YouTube channel ayyaana marti keessan amma kallattiidhumaan gara akkaataatti email account haaraa banannuu fi email account haaraa bananne sanaan YouTube channel create godhannu yookaan YouTube channel banannu isin agarsiisutti dabarraa sanumaan wal qabatee gaaffiiwwan wal fakkaatoo hedduu namoonni keessaan na gaafatan jirtu. Fakkeenyaaf YouTube channel waan jedhamu hin beekoni lafaa kaasee akkamittiin akka inni banamu baruun barbaada warra jettan tokko. Lammaffaa immoo YouTube channelin amma itti fayyadamaa jiru kun kan nama birooti emailiin saasii isa kana keessaa balleesseen emailii haaraadhaan YouTube channelii biraa banachuu barbaada warri jettanillee akkasuma warri YouTube channelin amma itti fayyadamaa jiru kun subscribe hedduu qaba, time watch hedduu qaba, video hedduu itti fe'eera akkasumallee like hedduu qaba, monetize ta'uudhaaf yeroo muraasa tunaafe haa ta'uyyuu malee emailii isaa ittiin YouTube kana banadhe paaspoortii isaa yaadadhu. Kanaaf waanan paaspoortii isaa hin beeknetti immoo cal jedhee ofumaa rakkachuurraa isa kana gateetanan kan biraa banachuu barbaada warri jettanis time watching keessan akkuma jirutti, subscribing keessan akkuma jirutti, viewing keessan, videoon keessan, liking keessan akkuma jirutti ta'e utuu isin emailii hin geddaratin akkamittiin paaspoortii isa irraanfattan sana argattu isa jedhu viidiyoo kana keessatti isiniif hojjedheera. Hanga xumuraatti viidiyoo kana yoo hordoftan namoonni gaaffiiwwan akkasii na gaafattan hundi keessan deebii argattanii baatu jechuudha. Isinirraa kan eegamu viidiyoo kana hanga xumuraatti naamusaan hordofuu achii booda YouTube channelii koo subscribe gochuu yoo isinitti tole viidiyoon kun like gochuu nama bira akka ga'u yoo barbaaddan share gochuu erga subscribe gootanii booda yeroo kan biraa viidiyoowwanan gadhiisu akka isin bira ga'u yoo barbaaddan mallattoo alarmii tuquu dandeessu. Kanarraan kan hafe YouTube channelii kanaan hojii amna hojjedhu hojii kan biraadhaa ta'uyyuu malee gaaffiiwwan isin na gaafattan irratti hundaa'uudhaan viidiyoo barbaaddan isin hojjechuudhaaf qophaa'ee akka hin jiru gamanumaan isin beeksisuun barbaada. Kallattiidhumaan amma akkamittiin email account haaraa bananne isa jedhuun isinitti argisiisa. Sababiin isaa
YouTube kamiyyuu fuuldura bilbila kam fayyadamu fuuldura email account important yookaan barbaachisaa waan ta'eef jechuudha. Email account yookaan email karaa applicationota lama banachuu dandeenya. Isaan keessaa isa tokkoon fudhadhee isinitti agarsiisa. Play Store dhaa fi Google isa jettu kana jechuudha. Applicationota kana lamman kana keessa amma Google dhaan akkamitti bananna yookaan Google app ishee akkamittiin bananna isa jedhu isinitti agarsiisa. Hundumti keessan Google ishee jettu kana na wajjiniin tuqxu jechuudha. Amma akkasittiin kanan kaa'ee fi mallattoo S jettu kan argitaniitu. Fakkeenyaaf S'in kun cal jettee ta'aa jirti footoo waan hin qabneef malee S kan jedhu namni kan biraan asiin email accountii banateera. Kanaafi an maaliifan keessaa balleessuu dhiisee beeka akkasitti kaa'ee warri emailiin achi keessa jiru emailii as keessa jirullee akkamittiin balleessitanii haaraa banattu isa jedhullee akkasiin barattan achumaan isin agarsiisuuf jedheetanani yeroo isin dhaxxanii Google tuqxan akkasittiin isinii dhufa yoo ta'e mallattoo S jettu kan argitanii ishee tuqxu jechuudha. Isin biraa S jechuu dhiisuu danda'a. Qubee maqaa keessanii fakkeenyaaf ayyaanaadhaan baname yoo ta'e E jedhee suuraan irra jiru yoo ta'e bultiidhaan baname yoo ta'e B jedhee suuraan irra jiru yoo ta'e suuraan irra jira taanaan garuu mallattoo suuraa bichaa agarsiisaa jechuudha. Kanaaf hundumti keenya wal faana dhannee S ishee jettu kana tuqna jechuudha. Isin bakka jirtanitti waan isin bira jiru tuqxu. Amma asirra wantoota jiran natti argisiise. Maallaan jechaa jira? S jechuun akkuma ilaalaa jirtan subscribe isa jedhu S bakka buusee fide waan ta'eef isa kana manaachi goota moo Maranaataa kan jedhu galfattamoo ayyaana kan jedhu galfattamoo another account additti gochuu barbaaddanaan jedhe. Ani isaan kana hundumaayyuu hin barbaadu waan ta'eef add another account ishee jettu kanan tuqaa jechuudha. Maaliif ana account kan biraan addi godhachuu barbaade waan ta'eef yookaan immoo ijaaruu barbaade waan ta'eef add another account ishee jettu tuqna. Walfaana mallattoo akkasiinuu fida. Achi booda paatarnii kee gashinaan jedhe isinis bakka jirtanitti paatarniitti bilbila keessan qolloftan gashitu jechuudha. Password isa ta'u maqaa keessanii isaa ta'u waan gashitan gashitu achi booda waan akkas jedhu fide. Amma haaraa banachuuf jechaa jirraa jechuudha. Maal jedhee forget email jedhee asirratti immoo create account jedhee majammaraa irratti garuu jalqaba irratti email or phone jedhe. Ammatu emailii keessan beektu ta'e kun as tuqxanii emailii keessan galfattu jechuudha. Amma isin waan emailiin beekneef kan biraa banachuu waan barbaadaniif create account ishee jettu kana tuqxu jechuudha. Create account gaafa tuqxan kana lamman isinii fide. For myself isa jedhuu fi to manage my business kan jedhu fide jechuudha. Nuti isa kana keessaa maal tuqna? For myself isa jedhu tuqna jechuudha. Amma kan nuti hojjechaa jirru maalidha? Akkamittiin emailii bananna isa jedhu waan ta'eef emailii banataa jira jechuudha. For myself tuqna. For myself gaafa tuqnu first name and last name fide. First name irratti maqaa keessan galmeessitu, last name irratti maqaa abbaa keessanii galmeessitu. Fakkeenyaaf ayyuun jedhan asirratti jechuudha. Gajjallaatti immoo ayyuu jedheera. Asirratti immoo ayaan jedha. Ayyuu ayaan jedhe jechuudha. Yookaan immoo akka isiniif galuuf maqaan abbaa kootii ayaa ta'u maqaan koo immoo ayyuudha jechuudha. Akkanaaf qabattaniif maqaan koo ayyuu maqaan abbaa kootii ayaa. Achi booda maalan tuqa next kan jettu kanan tuqaa jechuudha. Isin maqaa keessanii maqaa abbaa keessanii galmeessitu waan ta'eef jechuudha. Fakkeenya isiniif kaasaa jira. Gaafa kan akkas jedhee naannessinaa fide maallaan jechaa jira enter your birthday and gender naan jechaa jira. Saala keetii fi guyyaa dhaloota kee buuti naan jedhe guyyaan itti dhaladhe gaafa 12 months ji'a 4ffaarraa bara 1989 jedha fakkeenyaaf yani gender yookaan saada jechaa jira male jedhe. Kana arfansaa yoo guutuudha baattan utuu kan arfansaa keessa seera qabeessaan hin guutin yoo isin okay jettanii mallattoo diimaa fida. Fakkeenyaaf iski guyyaa dhaloota kootiituun hin guutinan okay jedha waan inni jedhu argitu argitanii please fill in complete date of birth naan jechaa jira waan ta'eef dogoggorteetta naan jechaa jira. Kan arfan keessaa tokko waan hin dogoggoreef isinis kan arfan keessaa tokko yoo dogoggortan isiniif hin fudhatu. Bara dhaloota keessaniif guyyaa dhaloota keessanii saala keessan hunda guutuu qabdu jechuudha. Kanaaf gaafa 12 dhaladheere nan guuta. Next hin jedhe argitanii naa fudhatee jechuudha. As keessatti waa lamatu jira. Jalqaba irratti ayaa ayuu 921@gmail.com kan jedhe fide. Maal godhe addanatti maqaa koo galagashee jechuudha. Tokkoffaa irratti maqaa koo galagashee. Maqaa koo waan galagasheef inni sirriin ani barbaadu eenyudha? Maqaan koo sirriin ayuu ayyaa 5@gmail.com isa jedhu lammaffaa irra jiru kanadha jechuudha kan koo inni sirrii. Inni garuu yeroo baay'ee isiniifis galagashee akkasumatti isiniif fida. Yookaan jalqaba irra isa sirrii isiniif kaa'ee lammaffaa irra galagashee fida yookaan lammaffaa irratti galagashee tokkoffaa irratti sirrii ni fida. Amma an maqaa koo sila yeroon bane
ayyuu ayaa jedhe tanan ayyuun maqaa kootii ayaan maqaa abbaa kootiitiin isiniin jedhe inni amma tokkoffaa irratti maal jedhe maqaa abbaa kootii dursa galchee maqaa koo booddee galchee fide jechuudha ani immoo lakkii maqaan koo inni sirriin ayyuun maqaa kootii ayaan maqaa abbaa kootiiti isa lammaffaa irra jiruun filadhaadhe lammaffaa irra isa jiru filadhe kanaaf iimeelii kan jedhamu kunoo isa kanadha kanaan booda iimeeliin koo yeroo kamiyyuu ayuu ayaa 5@gmail.com inni jedhu kun bara jireenya koo guutuu iimeelii kooti jechuudha namoonni baay'een isa kana waan hin beekneef iimeeliin maalidha jedhu hin beekan jechuudha iimeeliin koo kanadha kanumaan dhaqee YouTube banadha kanumaan waan hin barbaade banadha jechuudha iimeelii koo isa kana beeka yoon ta'e paaswoordii isaa beeka yoon ta'e laaptooppii biraa yeroo biratti butus kanumatti gasheetanan waan jiru baafadha YouTubein koo akkuma jiru tan argadha bilbila kan biraas yeroo geddaru isuma kanan itti gashaachuudha maal jennamma isa kana tuqneetu next jenna akkasitti naannessee nu fida next erga jennee booda passwordii itti gashii jedhe create strong password naan jedhe passwordii itti gashaa akkas jedhee tanan gashaa akkuma isin argaa jirtanitti ayyuu isinis waan barbaadan gashachuu dandeessu kan koon gashaa jira waan ta'eef ayyuu 07 jedhee tanan gashee tarii fudhachuus danda'a dhiisuus danda'a meen ilaalla fudhateeraa jechuudha next kan jedhuun tuqa isinis waan barbaadan lakkoofsa dijiitii 8 passwordii galfattu dijiitii 8 dhumni isaa garuu lakkoofsa ta'uu qaba jechuudha achi booda kunoo lakkoofsa moobaayilii koo keessa jiru naaf fide jechuudha recover mobile number naan jedhe waan ta'eef kun lakkoofsa moobaayilii koo keessa jiru dhaan isin ilaalaa jirtan kun maaliif verify ta'uudhaaf nu fayyada waan ta'eef lakkoofsa moobaayilii keessa hin jiru gara gajjallaatti isinii fide gararraatti immoo maal isinii fida iimeelii keessan isinii fida jechuudha kun akkuma argaa jirtan ayuayyaa5@gmail.com naan jedhe kanaaf next jedhee tanan tuqaa jechuudha naa fudhateera jechuudha amma iimeeliin keenya banameera jechuudha maal kunoo naa fideera ayaa girii jedhe walii galteetta yookaan sii ta'eera naan jedhe naa ta'eeraan jedheeni kunoo nan furadhe gara gajjallaatti gadi fide ayaa girii ishee jettu kan argaa jirtu fudhadheeran jedheeni achi booda Google service jedhee akkasitti yeroo muraasaaf naannessa argitanii amma naabaneera jechuudha naabaneera haa ta'uyyuu malee S kan jettu kun irra jirti waan ta'eef ishee tuqneetu normaalii isa addisii baname kana kunoo isa argaa jirtan kana ayuu ayaa isa jedhu kana tuqnaa jechuudha isa ayuu ayaa jedhu kana tuqnaa kunoo irra seeneera jechuudha ayuu ayaan amma argitanii irra seenee tokkoffaarra galee jira manaaji gochuu nan danda'a jechuudha amma googilii kana ayuu ayaa kan jedhu kana irra naa seeneera jechuudha argitanii akkuma sila siniif kaase mallattoo jettu fide SC sila achi balleesseetu kan jettu kana fide jechuun ayuu isa jedhu kana bakka bu'aa jechuudha waanan suuraa irraan godhatiniif malee utuun suuraa irra godhadhee akkasitti kaachuudha amma egaan email accountii bananne kanaan akkamittiin dhandhee gara YouTube itti galfannaa isa jedhu walii wajjiniin ilaalla YouTube irra dhandhee seennaa jechuudha YouTube irra gaafa seennu akkasittiin isinii dhufa achi booda dudduuba deebitu kun isan sila fayyadamaa turedha kunoo mallattoo footoo kan fakkaattu kana tuqxu jechuudha mallattoo footoo kana tuqxu amma iimeelii koo YouTube koo irra jira waan ta'eef isa kana irraa balleessee tanan kan biraa kaawwadha jechuudha gaafa kana kunoo mallattoo xiyya fakkaattu kana isinii fida ishee tuqxu mallattoo xiyya fakkaattu gaafa isin tuqxanii jechuudha asirratti wantoota hedduu tarreessee jechuudha fakkeenyaaf S kan jedhu subscribein qabu as keessa jiru argaa jirtu Maranaataa kan jedhus fideera ayyaana kan jedhus fideera ayyuu kan jedhus fideera an isa kana keessa isa kamiinan filadhaa amma kanan sila bane sana ayyuu ayyaa isa jedhu kanan filadhaa jechuudha isan tuqa amma isa gara YouTube kootiitti dabarfadheera jechuudha en argitu amma ayyuu ayyaa 5@gmail.com kan jedhu YouTube irra jira jechuudha saayitii kana jalqabee wantan barbaade mallattoo eda'uu kana tuqee eda'uu ishee jettu kan argitaniittu ishee tuqee upload video kan jettu kana tuqee waanan barbaade upload godhachuu nan danda'a jechuudha asirraati argitanii waanan barbaade asirraati upload godhachuu nan danda'a jechuudha mallattoo eda'uu jettu kana tuqee jechuudha mallattoo eda'uu kanan tuqaa achi booda upload ishee jettu kanan tuqa argitanii kana booda waanan barbaade filee as keessa faarfannaa faarfattoota kanaas yoo ta'e waanan barbaade as keessaa fide upload gochuu nan danda'a jechuudha erga kana xumurree booda amma immoo email
akkaawuntii amma bananne kana paaswoordii isaa utuu irraanfanne attamitti arganna isa jedhuun isinitti agarsiisa. Kanumaan wal qabatee jalqaba akkan isiniif kaase namoonni YouTube chaanaalii subscribe hedduu qabaa, akkasumallee view hedduu qabaa, time watch hedduu qabaa. Akka carraa ta'ee cal jettanii qoosaadhaaf jettanii YouTube eegaltanii jennaan namni tapha hojii keessan yookaan tapha keessan jaallatee subscribe utuma isin godhu, share like utuma isin godhu monetize ta'uudhaaf yookaan immoo nama isiniif kaffalamu chaanaalii isiniif kaffalamu ta'uudhaaf xinnoon gaafa isin hafu waanan paaswoordii isaa irraanfadhe kanatti dhaqee seenuurra bor kisaaraa galuu korra lakkii YouTube chaanaalii hambiraan banadha jettee utumanni isin mararu warri yaaltan furmaanni as keessa jira isiniin jedheen ture sila. Amma akkamittiin paaswoordii irraanfattan argattu isa jedhuun isinitti agarsiise jedhu kana tuqnaachuudha. Paaswoordii irraanfanne argachuudhaaf maal goona amma waluma wajjin Google jennee dhanneetu. Google gaafa tuqnu iddoo hundumaatii iimeelii haaraa banannetti geggeeddarreerra appilikeeshinoota jiran waan ta'eef hunduma iimeeliinis isa haaraa baname ayyuudhaan ragaleera, YouTubenis ayyuu ragaleera. Amma kan nu hafe maalidha? Paaswoordii irraanfanne jechuudha. Isa haaraa baname waan ta'in namoonni dur bilbila keessan keessaa iimeelii isaa irraanfattanis seeraan amma jiru kana hordoftan paaswoordii keessan argattu. Ishee jettu kana waliin tuqnaa isin suuraas ta'uu danda'a, maqaa bilbila keessaniitiinis ta'uu danda'a, isin isa isiniif fida tuqnaa. Gaafa isa tuqnu akkas jedhee fidaa jiraachuudha. Ayyuu ayaa 5@gmail.com kana manaajii gochuu barbaaddaa manaajii yoo Google account jedhee na gaafate jechuudha. Asirratti wanti isin hubachuu qabdan namni kamiyyuu kan inni hubachuu qabu iimeeliin yeroo hundumaa qubee xiqqaadhaan kan inni barraa'u gargar hin faffagaatu. Fakkeenyaaf akka gararraadha akka argaa jirtan ani ayuu ayaa jedhee tanan banadhe garuu inni maal godhe gajjallaatti ayuu ayaa jedhee walirraa utuu hin fageessin qubee guddaa utuu hin fayyadamin 5@gmail.com jedhe. Namni kamiyyuu iimeelii koo kana paaswoordii isaa beekee fayyadamuu danda'a jechuudha. Isin amma paaswoordii isaa kan keessan qabataniittu iimeelii yeroo isin hin jedhu isa kana galchitu. Gajjallaadha paaswoordii yeroo isin hin jedhu paaswoordii keessan galchitu jechuudha. Amma nuti walumaa galatti paaswoordii keenya irraanfanneerra waan ta'eef manaaj goonaa jechuudha. Manaaj kan jedhu tuqu. Manaaj gaafa tuqnu wantoota akkasii fide. Home kan jedhu personal info kan jedhuu fi data and personalization kan jedhu jira. Ani garasitti isin hin dabarsu personal info kan jedhu tan isin dabarsaa jechuudha. Information dhuunfaa kootiitti isa jedhu. Kanaaf asirra gad dhufneetu paaswoord ishee jettu kana tuqna. Haa ta'uyyuu malee isa dura garuu wanti isin beekuu qabdan phone number kan jedhu kan argaa jirtu mini phone numberiin kun dirqama kan bilbila keessan keessa jiru ta'uu qaba. Isa jalqaba ittiin yeroo iimeeliin kun baname guutu. Kanaaf amma maal tuqna? Paaswoord ishee jettu tuqna jechuudha. Amma itti fufuudhaa fi verify na gochuudhaaf jechuudha. Paaswoordii kee itti gashiinaan jedhe. Nuti iddoo kanatti maalidha kan nuti qabannee dhufne sila? Paaswoordii irraanfanneerra. Hin beeknu paaswoordiin nu jalaa badeera isa jedhu qabannee dhufne waan ta'eef forget password ishee jettu kana tuqu. Gaafa tuqnu maal jedhe enter the last password that you remember using with this Google account. Paaswoordii gashiinaan jechaa jira. Amma maalan godha paaswoordii fakkeenyaaf cal jedheeman paaswoordii kun filsifinnaa yookaan immoo yaada mataa koo keessaa an baasee hojjedhedha yeroo baay'ee itti fayyadame waan an argeef isinis kanatti yoo fayyadamtan rakkoo hin qabu. Paaswoordii kanaan dura fayyadamaa turte keessaa tokko galchi jedhee nafattanuudhaaf yookaan ilaaluudhaaf waan ta'eef maalan godha an amma as keessatti lamni kamiyyuu paaswoordii yeroo fayyadamu lakkoofsota kana fayyadamadhe yaada 1 2 3 4 5 6 7 0 kaasee hanga 7tti kun isin hin fayyadu cal jedhanii seensumaafidha waan ta'eef jechuudha. 0dha kaasee hanga 7tti lakkoofsa jiru gashitu isinis bakkuma jirtanitti jechuudha. Yoo barbaadan immoo tokko kaaftanii hanga 9tti garuu digiitii 8 duwwaa ta'uu qaba jechuudha. Achi booda maal tuqnaa next kan jedhu tuqnaa jechuudha. Yoo fudhateera jechuudha. Amma waan nu fudhateef maal jechaa jira asitti maal jechaa jira at least jedhe. At least digiitii 8 ta'uu qabaa naan jedhe kanatti guutuu amma paaswoordii mataa kee galfadhu naan jedhe waan ta'eef dirqama digiitii 8 ta'uu qabaa naan jedhe. Amma maalan godha asirrattan dhufee tanan nayyaa lagaa maqaa kootiin fakkeenyaa fi ayyuu jedhe ayyuu jedheera kun amma digiitii 4 naa ta'eera waan ta'eef maalan godha 5 6 jedhee tanan yoon barbaade duwwaa 7 jedha. 5 6 duwwaa 7 jedhe asittis gad dhufee tanan ayyuu jedhee tanan 5 6
duwwaa torbaan jedha. Paaswoordii hin irraanfanne ta'uu qaba isin jechuudha. Kan isin hin irraanfanne. Haa ta'uyyuu malee immoo as keessatti wanti isin beekuu qabdan dhumarratti jalqaba yeroo paaswoordii galchine sila 1 2 3 4 5 6 7 jenne waan ta'eef torba dhumarra jirti. Torba ammas dhumarra ta'uu qabdi jechuudha. Maaliif lakkoon qabu lakkoofsa inni dhuma akka irratti ta'e isa gajjallaa geddarachuu dandeessu waan ta'eef akka irratti. Ammootuun ayyuu 5,500,607 jedhu kana torba duwwaa torba akkuma jirtutti ta'e utuun ishee dudduubaa geddare eenyu beeka paaswoordii ko isin yookaan maqaa keessan gochuu dandeessu yookaan maqaa fira keessanii gochuu dandeessu yookaan lakkoofsa birrii hamma akkaawuntii keessanirra jiru gochuu dandeessu waan barbaadan gochuu dandeessu. Ishee dhumaa kana garuu yoo jalqaba 9 taate dhumni ishee 9 ta'uu qabdi yoo dhumni ishee 7 taate 7 ta'uu qabdi. Kanaaf safe password kan jettu tunna nadidee asirratti jechuudha. Amma waan nadideef maalan godhaanii 0 jedhee tanan jalqaba 1 2 jedhee ragaan 0 1 2 jedhee ayyuun jedhaa sitti immoo dhufe jechuudha. Ayyuu jedhee tanan 77 jedhaa mee waan inni dhulaalla 0 1 2 ayyuu 77 jedha. Amma hin fudhataaf hin fudhatu isaa walii wajjiniin ilaallaa jechuudha. Amma narraa fudhateera jechuudha. Maaliifi isan amma dhumarratti gashee argitaniittu 0 1 2 77 gashee miniyam 0 1 2 77 gashee kontiinuu naan jedhee ittan fufa. Amma addanatti immoo dhufee maal jechaa jira? Ammas kan biraa galchinaan jedhe. Kan biraa galchinaan jedhe. Isheedhuma ammaa gooneetu waa tokko duwwaa biraan bifna gaan jechuudha. Amma 0 1 2 jedhee ayyuu kun dijiitii jaanaa waan naaf ta'eef 0 7 jedha 67 jedha asittis dhufee tanan 0 1 2 rakkoon qabu ayyuusa jedhu hin da'u ayyee jechuu nan danda'a yoon barbaade jechuudha. Ayyee jedhee guutuu nan danda'a asittis ayyee jedhee guutuu nan danda'a nan geddaruun qaba dirqama jechuudha. Dhufee maalan jedha 67 guutaa. Akkuma isin ilaalaa jirtan kana jechuudha. 0 1 2 ayyee 67 jedhe amma fakkeenyaaf argitaniittu ilaal. Your password was changed naan jedhe. Passwordin kee geddarameera. 0 1 2 ayyee 67 dhagaa passwordin koo akkan irraanfanne isin get standard kan jettu kana tuqnaa jechuudha dhufne. Get standard verify lakkoofsi kun argaa jirtu lakkoofsa asi amma asirraa ilaalaa jirtan kana verify akkasii ta'uu barbaaddote kana tuqinaan jedhee dirqama kun jiraachuu qabdi waan ta'eef jechuudha. Lakkoofsa kanarratti verify naa ta'an ta'e verify godhamanii jechuudha. Achi booda lakkoofsa biyya kanaa naa fide jechuudha kuno isuman keessa jiru koodii isaa wajjin next kan jedhuun tuqa. Achi booda okay kan jettuun tuqa maal akka inni fidu walii wajjin yaalla yoo nan dogoggore ta'e try godhan daganaa jechuudha yookaan irra deebi'uudhaan okay jedhamas. Lakkoofsa dijiitii 6 G jedhee kan itti fufidinaan jedhe argitanii karaa iimeelii yookaan karaa bilbila kootii naa fide jechuudha. Amma karaa bilbilaa waan naa fideef kanan guutuu qabaa jechuudha. Lakkoofsa dijiitii 6 kana amma guutuun qaba maal jedha 2008 2008 dijiitii 6 G kana inni ofii isaatii naa guuteera waan ta'eef next kan jettuun tuqaa jechuudha. Maaliif lakkoofsa kana naa fide? Bilbila isaan amma achirratti caafamee jiru sana argitaniittu karaa sanatti fayyadamuudhaan kana naa erge jechuudha akkan googiliidha wajjiniin wal baruuf. Amma Google akkaawuntii kana dan godhee itti fufuu nan danda'a jechuudha argitanii. Kana booda kan kooti waan ta'eef continue to your Google account naan jedhe. Argitanii bakka xumurameera jechuudha. Naaf xumurameera kun. Amma passwordin koo isa kamidha? Isan amma dhumarra guute jechuudha. 0 1 2 ayyee 67 isa jedhu jechuudha. Amma isa kana akkamittiin deebifnee argannaa yookaan immoo ilaallasa jedhu akkasin bartanii fi fakkeenyaa fi kana as keessaa balleessineetu akkamittiin immoo iimeelii bilbila keenya keessatti guunnasa jedhuun illee asumaan isinitti agarsiisa waan ta'eef maal goona dhufnee taane manage account on this device jedhu kana tuqnaa jechuudha. Amma maaltu dhufe iimeelota as keessa jirantu dhufe waan ta'eef nuti ishee kan as keessaa balleessina dura. Anatu isinitti agarsiisuuf han balleessaa jira isin balleessuun qabdan.
anas keessaa balleessee tanan akkamittiin iimeelii kana immoo yeroo biraa dhadhee bilbila namaa keessatti yookaan immoo laaptooppiyaan biraa faarratti iimeelii kana galfanna isa jedhu isinitti agarsiisuu barbaadeen achumaan iimeelii illee yeroo biraa akkamittiin fayyadamtu isa jedhu isinitti agarsiisuu barbaadeen malee fakkeenyaaf iimeeliin maalidha isa jedhu illee akka bartan baruu isinitti agarsiisuu barbaadee tanani malee isin bilbila keessaan baaftan nan tuqeen balleessaa remove accounting godhe ammas keessaa jechuudha. Badeera bakka ayyuu 5 Gmail kan jedhu kun as keessaa badeera. Kanaaf amma utuu gara YouTube dhanne akkuma ilaalaa jirtan kunoo as keessan jiru jechuudha. Ayyuun as keessan jiru waan ta'eef YouTube keessa utuu dhanne hin argannu jechuudha. Mee amma YouTube keessa seeneen isin agarsiisa. YouTube keessa S kan jedhutu jira malee hin jiru jechuudha. Lama fakkeenyaaf dhufneetu kana mallattootti kana tuqna asii gadi. Akka yeroo akkuma dhuftaniin YouTube irra seentaniitu mallattoo S jettu kana yookaan garasii subscribe-dhaan waan baname fidhala wanti isin beekuu qabdanii jechuudha. Footoo keessan irra jiraachuu danda'a waan biraan jiraachuu qaba. Ishee kana tuqnaa jechuudha. Gaafa tuqnu subscribe 092@gmail.com kan jedhu kan argaa jirtu ishee gadi tuqu. Gaafa ishee gadi tuqnu as keessa iimeelota jiran naa tarreesse ayyuun amma as keessan jiru waan isin ajaa'ibu argitanii ayyuu ayaa kan jedhu jiru. Maaliif remove keessaa godhe waan ta'eef isin immoo laaptooppii nama biraa yookaan immoo moobaayilii nama biraa yookaan moobaayilii haaraa bittan itti fayyadamuuf jettu waan ta'eef ayyuu ayaa kan jedhu yookaan iimeelii isin bantan hin jiru jechuudha. Kanaaf maal gootu iimeelii haaraa kana galchuudhaaf maal gootu isa jedhuun isinitti agarsiisa. Mallattoo eda'uu kana argitu mini mallattoo eda'uu kana tuqxu jechuudha. Mallattoo eda'uu kana gaafa tuqxan checking info jedhee dhufa paatarnii keessan gashaa isiniin jedha paatarnii bilbila kootiin gashan isinis kan paatarniitti bilbila keessan cufta galchuu dandeessu. Achi booda turee akkas jedhee dhufa. Akka jalqaba yeroo Google akkaawuntii haaraa banuuf jennu san argitanii akkas ta'ee dhufe jechuudha. Maal jedhe amma iimeelii haaraa banachuu iimeelii galchinaan jedhe asii immoo forget iimeeliin jira asii immoo create jira minire ani amma akka sila create iimeeliin naqu iimeelii waan an qabuuf amma iimeelii sila waan an banadhee fi iimeelii koon itti gashaa jechuudha. Hubadhaa asirratti wanti isiniif galuu qabu kana kan isin fayyadamtan yoo bilbila kana keessa iimeeliin keessan hin jiru ta'e iimeeliin kun as keessa jira taanaan isiniif hin fudhatu jechuudha. Iimeeliin keessan sun bilbila kana keessa hin jiru yoo ta'e keessaa bayre yoo ta'e yookaan immoo bilbila haaraa fayyadamuudhaaf yeroo jettanitti akkuma bilbila haaraa bittaniini akka kanatti isinii fida jechuudha Google akkaawuntiin. Bilbila haaraa bittan sana irratti maal gootu isinii iimeelii kanaan dura qabdu waan ta'eef isa dur ittiin YouTube fayyadamaa turtan akka jettanii gashattu. Amma fakkeenyaaf qubee guddaadhaan ka'uun qabula akkas jettanii eegaluun qabdan. Qubee xinnoodhaan eegala iimeeliin yeroo kamiyyuu ayyuun jedhan kunoo ayyuu utuu gargar faffageessennaan hin ta'u waan ta'eef akkuma inni jirutti achumatti ayaa 5 jedhee tanan gmail.com kun as jirti angaruu nan barreessa yeroo biraadhaaf akka isiniif galutti jechuudha. Doot jedhee tanan isinii kunoo ala addanatti caafamtee ishee jirtu kan fudhachuu dandeessu jechuudha. Garuu yoo bilbila keessan keessatti akka kanattiin isinii qophaa'ee taa'uudhaa baate akka kanatti qophaa'ee isinii taa'uudhaa baate adda biraa lafaa kaaftanii akka itti barreessitu doot jettanii gmail jettanii .com jettanii barreessitu. Bilbila keessan keessatti akka itti isiniif qophaa'ee jira yoo ta'e rakkoon qabu. Hin jiru taanaan garuu akka ittanii barreessitu jechuudha. As keessaa iddoo lamatti barreessi waan ta'eef tokko baduu qaba. gmail.com argitanii ayyuayashan@gmail.com jedhe next kan jettuun tuqaa jechuudha. Amma dhufee maal na gaafata? Paaswoordii na gaafata. Paaswoordiin koo maayin isan sira irraanfadhee itti guutee argadhe kamidha? 012 jedhee achii booda ayyee 67 yeroon geddare yaadattu miti na jalaa badeennaa yeroo itti guute jechuudha. 012 ayyee 67 isa jedhu amma naabanaaf naan banuu isaa laal next hin jedhe. Laaptooppii nama biraa keessan galfachaaraa yookaan immoo bilbila haaraan bitadhe ay agari itti naa ta'eera kan jedhuun tuqa argitanii naa banee jechuudha. As keessatti wanti isin irraanfachuu hin qabne iimeeliin yeroo kamiyyuu qubee xiqqaadhaan jalqabaa gargar fageessuun hin jiru jechuudha. Dhufee bakka amma kunoo naa galee argitanii itti olaala. Dhufee amma maal jedhee naa seenee ilaal kunoo ayyuayashan@gmail.com kan jedhu dhufee seeneera. Kanaaf amma maalan godhanii your channel ishee jettu kanan tuqa your channel chaanaaliin koo
ayuu ayak yoo jedhee tafufu yoo jedhe yoo barbaade akkasitti mu lakki YouTube kan jedhu barbaade yoo jedhe garuu YouTube jedhee asumatti guuttachuu nan barbaada nan danda'a yoo barbaade immoo ol deebi'ee asitti dhufe ayyaana jechuu nan danda'a garuu anamma geddaru waan hin barbaanneef YouTube hin jedhe YouTube hin jedhe argitaniittu amma YouTube ta'eera waan ta'eef ishee kana tuqeetanan yoo barbaade profaayilii YouTube koo madaalu irra godhadha achi booda description yoo barbaade asirratti barreessa kana hundumaa xumurreerra akkamittiin emailii keenya akka argannu akkamittiin isa nu jalaa badellee paaspoortii isa akka deeffannu akkamittiin YouTube channel create akka godhannullee as keessatti isiniif caqaseera waan isiniif hin galle yoo jiraate yookaan waan irraa hubattan yoo jiraate saanduqa yaadaa jalatti naaf barreessaa yookaan comment box kan jedhu jalatti naaf barreessaa YouTube channel koo ayyaana tuub kan jedhu subscribe share godhaa videoon kun yoo isinitti toleera ta'e like godhaa yeroo subscribe gootan videoon biraan akkasiin bira ga'u yoo barbaadan illee mallattoo alarmii kan YouTube subscribe jettu cina dhaabdu jirtu sana tuqaan isiniin jedha yeroo itti aanutti viidiyoon biraadhaan hanga wal agarrutti nagaadhaan naaf tura waanan irratti isiniif hojjedhu jiraatellee na biraa ga'uu dandeessu ni jedha ayyaana tuub gaarii